Bara isheetti gaazexeessitoota bebbeekamoo keessaa tokko turte. Sirbitoota hanga taatota bebbeekamootti hojii kan kalaqanii hanga namoota biyya dursanitti gaaffii fi deebii taasifteetti. Hojii gaazexeessummaa ishee kanaan walii wal qabatees guyyaa tokko namoota sirna amantaa waaqa tolfamii waaqessuu waliin gaaffii fi deebiin taasifte garuu jireenya ishee kallattii hin yaadneen jijjiireera. Kanaafuu gaazexeessituun jireenya qananii jiraachaa turte kun yeroo ammaa harka duwwaatti hafteetti. Konsertiiwwan muuziqaa qopheessuun qophii tokkoon hanga shilingii miiliyoona walakkaatti ni argattee ture. Konkolaataawwanii fi manneen jireenyaa gatii olaanaa qabanis qabdii ture. Amma garuu kun hundumtuu urrii ta'ee bittinnaa'eera. Sababiin isaa maal yoo jedhames immoo sirna amantaa badaa yookiin waaqeffannaa aad malee yookiin immoo witchcraft jedhamee waamamudha. Murteen dogoggoraa tokko namicha sirna amantaa waaqa tolfamii waaqessuu kana hordofutti akka heerumtu taasisa. Dhiigni lukkuu yookiin handaanqoos gara qaama isheetti yookiin dhiiga isheetti akka makamu kan taasise qabeenya qabdu hunda akka dhabdu taasiseera. Nagaa fi fayyaa akkana isiniif hawwinu maatiiwwan chaanalee ajaa'ibaa keenya. Qophii keenya irraatiin addunyaa irratti keessumaa ardii keenya Afrikaatti haalaan hordofamaa kan jiru sirna amantaa waaqa tolfame waaqessuu irratti aarsaa amanamuu hin dandeenye waa'ee seenaa gaazexeessituu beekamtuu qabanneera. Dubartiin beekamtuu kun haala akkamiin kiyyoo akkasii keessa seenti? Yeroo ammaa haala akkamii keessatti argamti? Jechuunis gadi fageenyaan kan ilaalluta. Isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Guutuun maqaa ishee Caroline Nyangaa jedhamti. Miltoowwanii fi darbeewwan ishee immoo maqaa addaa CNN jedhanii baasaniif. Maatii ishee ijoollee walakkaa darzanaa qabanii fi sadaffaadha isheen. Isheenis ijoollee lama horatteetti. Guyyaa dhalatte irraa kaasee immoo sirna amantaa kiristaanaa hordofaa turte. Waggaa 18ffaa isheetti Indiyaatti haalli jireenya waaqni eeyyamu akka hin qabne ni dubbatti. Sa'aatii 24 bultii fi oolummaan ishee mana dhugaatii akka tures hin dhoksine. Indiyaatti re'ee sa'a siidaa dabalatee wanti akka amantaatti hin fudhatamne hin jiru kan jettu Caroline waggaatti guyyoota 365 kan amanan akka hin dhabnes ni dubbatti. Isheen gara Indiyaatti kan deemte barumsa gaazexeessummaa ishee barachuu fi ta'us miltoowwan biyya sanatti horatteen sirna amantaa kana akka amaleeffattes ibsiteetti. Biyya Indiyaatti jalqaba hanga digirii maastariitti waggaa 5 fi barnoota ishee xumurtee gara biyyaatti ni deebiti. Gara biyyaatti wayita deebitu immoo wanti biraa isheen hin yaadne ni mudata. Sababii kana jedhamee hin beekamneen akka malee ni dhukkubsatti. Mana yaalaa seentee wallaansa baqaqsanii hodhuu taasifti. Guyyaatti milmuu 8 waraanamaas ji'a tokkoo fi wallaansa hordofaa turteetti. Haalli fayyaa ishee garuu fooyya'uu hafee dhibeen ishee itti cimaa deeme. Inumaayyuu ogeeyyoonni wallaansaa gadameessa ishee wallaansa baqaqsanii hodhuutiin ba'uu akka qabu itti himani. Yaada kanaan walii galuu hin dandeenye kan jettu Caroline gara biyya ollaatti deemtee abbaa amantaa tokkoo fi isheef akka kadhatee fi dhibeenni fi dhukkubbiin ishee achumatti hatattamaan akka dhaabbate ni dubbatti. Haala fayyummaa gaarii irras turtee gara biyya ishee Keeniyaatti ni deebiti. Haa ta'u malee ji'a tokkoon booda dhibeen ishee kun irra deebiin isheetti cimee gara mana yaalaatti seenuu fi dirqamti. Ogeeyyoonni fayyaa kanaan dura akkuma jedhaniin miillaan imala dheeraa taasisuu fi mucaa godhachuu akka hin dandeenye itti himani. Haati ishee garuu kanaan abdii kutachuu hin barbaanne. Eeruu maatii isaanii tokkoon gara wallaansa aadaatti ni geessu. Adeemsi wallaansichaas dhukkubbii cimaan kan guutame ture kan jettu Caroline hordoffii ji'oota 5 booda irra deebiin dhaabbattee deemuu dandeessetti. Achiin boodas biyya Keeniyaatti dhaabbata miidiyaa guddaadha jedhamu keessaa tokko kan ta'e KTN'tti makamte. Ogummaa gaazexeessummaa baratteen hojii ishee jalqabde. Qabiyyeewwan qophii bashannansiisan nama hawwatan ibsa bal'aa waliin Keeniyaa hanga Ugaandaatti deddeemaa hojiiwwan gaggaarii hojjechuu dandeesse. Sirbitoota gaaffii fi deebii hin taasifne hin jiru jechuun ni danda'ama. Damee bashannanaattiinis gara Naayijeeriyaatti, Koongoo fi giddugala Afrikaatti ceetee namoota artii gurguddoo dubbifteetti. Afrikaa qofatti osoo hin daangeffamin Ameerikaa fi Ingiliz dabalatee ogeeyyoota hedduu gaaffii fi deebii taasifteetti. Kanaanis damee ogummaa kanaan jaallatamuun dandeessetti. Adeemsa gaaffii fi deebii addaas akka qabdu ni himamaaf. Caroline badhaasawwan baay'ees argatteetti. Kennaan ishee kunis adeemsa keessaa iddoo hin taanetti ishee kuffisuu hin oolle.
Kaaroliniyaan dandeettii gaaffii fi deebii taasisuu cimaa waan qabduuf buufanni miidiyaa ishee itti hojjettu gaaffii fi deebii taasifamu hunda isheen akka hojjettu ni taasisa. Achiin boodas sirna amantaa waaqa tolfamaa waaqessuu keessa taa'uun namoota ni wallaannaa rakkoo kamiinuu ni hiiknaa namoota jedhan waliin gaaffii fi deebii irra deddeebiin ni taasifti. Namoonni waaqa tolfamaa waaqessan kunneen waliin hojii gaaffii fi deebii fi wayita adeemtutti sirna amantichaa fi jedhamee lubbuu qabiyyeewwan hedduu fi diddibataman akka aarsaatti kan dhiyaatan akka ijaan argituu fi adeemsa kana wayita raawwatanis yeroon isheen of wallaaltes akka ture ni ibsiti. Namoonni waaqa tolfamaa waaqeffatan hordofan kunneen dhiiga lubbuu qabiyyee kunneen akka dhuganii fi kan dhuganis hafuurawwan badaa galaana keessa jiran waamuuf akka ta'ee fi galaana Atlaantikii yookiin Paasifiikii keessaa ka'uun Keeniyaa ga'uu fi daqiiqaan 5 gahaa ta'uusaa kan isheetti himan ni yaadatti. Gaaffii fi deebiin kun qormaata olaanaa keessatti kan raawwatamu yoo ta'e illee erga xumuraniin booda garuu namoota hordofan karaa televezyiinii jechuudha baay'ee waan qabaa turteef haaluma balaafamaa kana keessatti hojii ishee hojjechuu itti fufte. Namoonni sirna amantaa kana hordofan adeemsawwan raawwatan hunda akka ilaaluu fi eeyyama naaf kennanii ture kan jettu Kaaroliniyaan waa'ee dhimma hafuurawwan abaaramaa kunneenii ilaalchisuun garuu gonkumaa roga gadhummaa isaanii barreessuu garuu aarsaa guddaa ishee akka kaffalchiisu akeekkachisanii akka tures ni yaadatti. Waan hundumtuu bitaa kan nama galchuudha kan jettu Kaaroliniyaan lafee qaamaa fakkaatanii kan ilaalaman hafuurawwan abaaramaa kunneen kaameeraa keenyaan kan waraabne faayilli waraabame kun mana amantaa kana keessaa erga baaneen booda kaameeraa keessaa akka bades ni himti. Haalli kun akkamittiin uumamuu dandees abjuu itti ta'eera. Suuraan kaameeraa waraabame jiraachuu baatus kan taajjabdee fi yaadattu fayyadamuun dhimmicha dhaabbata miidiyaatiin wayita dabarsitu hordoftoota hedduus argachaa ture. Namoota sirna amantaa waaqa tolfamaa waaqeffatan waliin halkanii guyyaa dabarsaa hojiileen isheen hojjette miidiyaan daddabarsituu qabaattus isheen garuu irra deebiin fayyummaan ishee dhabamaa deeme. Dhiphinni olaanaas hojii ishee gufachiisuu jalqabe. Gara manneen amantaa adda addaatti deemuunis abbootiin amantaa akka kadhatanii fi taasisaa turte. Haa ta'u malee dhimmicha akka qoosaatti ilaalaa kan turee fi mana amantaa waaqa tolfamaa waaqessanitti ishee waliin deddeebi'aa kan ture ogeessi kaameeraa sun lubbuun isaa ji'a 6 keessatti akka darbe ni himti. Isheen garuu kanuma osoo ilaalaa fi hubachaa jirtuyyuu namoota hafuura abaaramaa waaqeffatan waliin hojjechuu ishee itti fufte. Gaazexeessituun kun hojii miidiyaa isheetiin alattis reestooraantii fi baarii dabalatee hojiiwwan biizinasii hedduu banattee hojjechaa turte. Miirri ishee jeeqamaa fayyaan ishees hirrachaa haa dhufu malee gama maallaqa argachuutiin garuu galii guddaa argattee ture. Beekamtummaa ishee kana fayyadamtees konsertiiwwan muuziqaa qopheessuunis galgala tokko qofaatti hanga shilingii miliyoona 1 ni argatti. Waliigalaan yoo xinnaate ji'atti konsertiiwwan muuziqaa 2 waan qopheessituu fi kana qofarraa shilingii Keeniyaa miliyoona 1 yookiin 2 ni argatti. Manneen jireenyaa 2, atoobisii 1 fi mana viillaa qananii fi gatii olaanaa qabus bitatteetti. Namni oolmaa isaa fakkaataa akkuma jedhamutti gaazexeessituun Kaaroliniyaan namoota sirna amantaa waaqaa tolfamaa waaqeffatan waliin ooluu fi turuu amaleeffachuu isheetiin kiyyoo isaanii keessatti kuftee ofuma achitti argatte. Gocha sirna amantaa kana keessatti nama gargaarummaan hojjetu waliin jaalalaan qabamtee dhumarrattis waggoottan 10 waliif waliin jiraataniiru. Yeroo hunda dhugee dhufuun ana dhiphisaa ana jeeqaa kan jettu Kaaroliniyaan jaalalli akka tasaan keessa seente garuu balaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa akka seensises ni himti. Kun akkuma kanaa ta'es yoo xinnaate mucaa godhachuun ijoolleen gammachuu fi yaaltus garuu ulfaan booda yeroo baay'ee jalaa dhangala'aa ture. Haalli kunis yeroo 4 ishee mudateera. Kun hundumtuu wayita ta'uttis hafuurri abaaramaan akka abjuutti ta'ee nuti ijoollee 4 horanneerraa wayita naan jedhu natti dhaga'amaa ture jechuunis haala jireenyaa manuu fi rakkisuu tarreessiti. Haalli fayyummaa ishee akka fooyya'uuf ulfis mucaanis jalaa akka hin miidhamneef ijoollees akka horattuu fi hafuuronni abaaramaa kunneen waan tajaajila akka raawwattus isheetti himamam. Yeroo kanatti gochawwan amanuu fi rakkisan hedduu raawwatteetti. Kan jalqabaa wanta lafee namaa fi kanneen du'an biraarraa walitti qabamanii bishaaniin qophaa'an dhuguudha. Achiin boodas fuullee dura qullaa ishee dhaabbachuun yaada isheetiin hafuura kana waamuu fi sirna amantaa waaqa tolfamaa waaqeffachuu kanas raawwatteetti. Kun hundumtuu wayita ta'utti waan xiqqoo ishee kan yaadattu malee waan tokko sammuu isheetti hin dhufu. Halkan wayita raftus wanta carqii gurraachaan marfame akka boraatitti irra akka ciiftuu fi ni kennamaafi.
Guyyaa tokko keessaa immoo hafuurawwan abaaramoodha jettee kan waamtu kunneen jireenya ishee keessatti waan uumamanii fi eenyuuf iccitii himtee hin beekne osoo hin hafinii dhiigaan bitaadhaa gara mirgaatti barreessuun argachuu ishees ni dubbatti. Qormaatawwan kunneen darbuu fi jireenya gaarii jiraachuufis kanaan dura akka fudhattetti dhiigni handaanqoo yookiin lukkuu gara dhiiga isheetti milmuun akka makamu taasifame. Hafuurawwan abaaramaa kunneen akkan isaanitti amanu taasifameera jetti. Gaazexeessituun Kaaroliniyaan taatee tokkoon sababa sirni amantaa waaqeffannaa waaqa tolfamaa keessaa ittiin seenteen sadarkaa yaaddessaa fi walxaxaa keessa akka ishee geessisee fi waan ajajamtu hunda raawwattus dhimmi fayyaa ishee garuu ittuma caalaa cimaa deeme. Dhukkubbii ishee kanaan dabalataan maallaqaa fi qabeenya ishees suutuma suutaanii dhabaa deemte. Namoonni sirna amantaa kana hordofanii fi hoggananis olaantummaan paastaroota, namoota siyaasaa, daldaltoota, dargaggootaa fi sirbitoota maamiltoota isaanii akka ta'an taasisaniiru jetti. Wanti biraa ajaa'ibsiisaanis sirna amantaa kana keessatti akka seentuu fi jireenyi ishee dararamaa akka ta'us kan taasise abbaan manaa ishee yeroo kunaaf hafe Yesuusiif kennuun barbaadaa jedhee paastarii ta'eera. Yeroo 6 ulfooftee 4 wayitaa fashalaa'u ijoollee 2 kan godhatte Kaayiroliin garuu qabeenya ishee sana hunda dhabdee yeroo ammaa harka duwwaatti hafteetti. Gaazexeessummaan dubartiin badhaasawwan hedduu gonfatte kun amma hojii kennee fi kan jiraachisu dhabdeetti. Waggoottan 6 darbanii fi hojii dhabdee mana taa'aa jirti. Hojiif wayitan iyyadhu kan ana mindeessu hin jiru. Dandeettii fi beekumsa akkan qabu garuu hundumtuu ni beeka kan jettu Kaayiroliin amma hafuurri abaaramaan naannoo koo jiru namoota biratti kabajaa fi jaallatamummaa akkan dhabu taasiseera. Eenyumtuu ana akka hin gargaarree fi balbala natti cufeera jetti. Haa ta'u malee waan ta'e hundaan eenyumtiyyuu komachuu hin barbaadu. Waan hundumaafuu Waaqayyo galata haa qabaatu. Waaqayyo ammas taanaan waan hunda sirreessuu ni danda'a. Amantaan koos isuma dhaawata jettus ni dhagaamti. Yoo xinnaatee barnoota kolleejii ishee itti fufuu kan jalqabde mucaan ishee dubaraa jalqabaa fi kaffaltii barbaachisu kaffaltee barsiisuu waan hin dandeenyeef yeroo hunda keessa ishee akka gadduu fi gubatu dubbatti. Waggoottan 6 hunda hojii dhabee mana taa'u kiyya namoonni beekan hundi milkaa'inaa fi qabeenya koo sanaa hunda dagatanii ba'aa akkan ta'etti yaadu kan jettu Kaayiroliin Waaqayyoon garuu abdiin irratti hin kutatu. Guyyaa tokko wantoonni koo hundi akka sirratan hafuura abaaramaa kanarraas akka ana hiikuu nan amanaa jechuun laphee guutuun dubbatti. Guyyaa dhaloota koo irraa kaasee kan ana beekan hundi yeroo amma ana nama taasisanii ilaalaa hin jiru jechuunis gaddatti dhaga'amu dubbatti. Hojiin keessan akka milkaa'uuf aangoon keessanis akka cimuu fi namoonni sirna amantaa abaaramaa akkasii keessa seentan booda irratti rakkoo keessa ba'uu hin dandeenye keessa seenaa jirtu waan ta'eef dogoggora keessan irraa deebi'aa jechaa jirti. Asirratti wanti aminuu fi rakkisu egaa waaqa uumaa fi amantii akkasii kan qabduu fi jaalala shakkii hin qabaanne uumaa isheetiif kan qabdu dubartiin kun haala akkamiin sirna amantaa waaqa tolfamaa waaqessuu keessa seenuu dandeessi kan jedhudha. Dhugumattuu kitaabni qulqulluunis eenyumtuu kan dhaabbatetti fakkaatus akka hin kufnee fi of eeggachuu qaba kan jedhu kanumaaf mitiiree. Kabajamtoota maatii chaanalii ajaa'ibaa keenya sadarkaa beekamtiirraa gara dagatamuutti qabeenya olaanaarraa hanga beelawatti kan geesse waa'ee gaazexeessituu Keeniyaa Kaayiroliin ilaalchisuun seenaan qindeeffanne kanuma ture. Jireenya keessaniifis muuxannoo akka argattan abdanna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waan waliin turtaniif isin galateeffanna. Akkuma barametti chaanalii keenya namoonni haaraa taatan subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbiltuu tuquun guyyaa guyyaan viidiyoon gadhiifnu akka isin qaqqabu taasisuu akka dandeessan isin yaadachiifna. Yeroo gaarii.